kenna ajaa'ibaa kanatu immoo naa dhufee har'a ilame laalazim jedhaati. Maal isinitti fakkaata? Kaameera? Ulamaan meet ilmaama. Hundumaafuu waan kana gizee baay'ee sitti dubbachaa ture. Teessoo bilbilaa, riingii isaa faana, laayitii isaa faana. Har'a garuu gara biyya Saudi irra naa ergame. Saudi irra baqa. Araba Saudi irra naa ergame. Maal jettu sin? Mee saaqanii isinitti agarsiisa. Na wajjin ta'a. Nagaa keessanii nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti. Nagaa irraanfadhee miti. Nagaan iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Har'a kennaa naa kenname tokko naaf bitame tokko isinitti agarsiisuu barbaadeen dhufe. Akkuma argitan egaa self stick standidha. Yeroon kaameraa waraabu fuuldura dhaabee kan ittiin waraabu yeroo baay'ee sitti watwaataa ba'e በነገራችን ላይ Finfinnee guutee injira. Ani immoo dambiya Finfinnee dhaqee waggaa 3 fan deema. Waggaa 3 dhugaa waaqa. So maaliif hin deemne sababa ani nan qaba daandii waan hin deddeemneef. So hamma garuu yaadamee tilmaamamee jedhe kuno naaf bitamee jira fayyisaan kana naa bitee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf Finfinnee gizee baay'ee hin baa waan ta'eef garuu naa bitee dhufee isiniin jedha Saudii jennaan waaw jettanii miti. Dubarra rabaa nama rabaa irratti majaadha. Fakkeenya shamarree arabaa galtee yookiin shamarree arabaa irratti shamarreen arabaa majaadha. Garuu warra kaaniif garaa laafuu salphumatti. Amma tokko wayii jedhaniini qaata galchiteef garuu shamarran arabaa biyya taa'anii rigii waa isiniin jedhan irratti garaa jabaattu nan beeka arge. Annaa bitaa toon taane sun dhuguma akkanaa dhufu barbaade birrii kootiin inni guddaan inni zeeroo laayitii qabu jechuudha. Garuu namni baay'ee yeroo dhufus tasa dhufu ijoolleen karaa koo dhufanii tokkoffaa waan inni qabuun sitti agarsiisa chaarjariidha. Chaarjariin kan maaliiti yoo jettan immoo fixateera ittiin waraabeen jira waan ta'eef iddoo kanaa ibsaa qabdi asiinis ibsaa qabdi jechuudha. Akkuma argitan akkanattis hin ta'a akkanattis dhaabdanii waraabdu jechuudha. Bilbila gidduu kana dhaabdanii waraabdu ibsaan asii fi as jira jechuudha. Faayisaan naa bitee isiniin jedheera gaayyo. Garuu isin irraan eegeyyuu waan kadhandattu. Baay'ee dheeraadha barkeet. Baay'ee dheeraadha garuu qal'aadha. Baay'ee jabaatan hin jiraayu. Sibiila jabaadhaan hin jira ture. Kun dheerinni isaa baay'ee dheeraadha. Qumatii namaati. Garuu as immoo akkana godheen kanan saaqa jechuudha. Akka kanattiin akkuma argitan kottee isaati kuni. Kun immoo dheerina isaati. Gadiin gabaabsaa qo'a. Kuni laayitii isaati jechuudha. Bilbila asisin keessu dheerinaanis hin keessu dalgeedhaan immoo akkana gootanii dalgeedhaanis ni kaawwattu jechuudha. Kanattiin hin chaarjessaa. Chaarjarii ishiiti. Kanaafi biyya Saudii irraan dhufne Itoophiyaadhum keessaa bahee kan kanaa oliis guute gatiidhaan jechuun gatii ittiin bitachuu barbaadanii filannoodhaan jira. Inni riingii sunis garuu hammas namni dhuftanii isa riingii qabu sana guddaasaa jabaataasaa naa fiduu dandeessu siniifan kaffala. Meeshaa alaatu gaariidhaaf malee waan biraatiif self stick kan biraas qaba kun ishiin ammatti waraabu kan ishii akkanatti ittiin fuuldura waraabu achiin fide dhugaa waaqa jabduu waan taate hin dhaabatu gaa kotteen qabu inni kanaafidha malee jechuudha. So akkanattiin surprise ta'ee siniin jedha. Akka kanattiin surprise ta'ee isa guddaa isaa sirriittan barbaadaa ture garuu kunis nagaa. Yeroo mana immoo guddaa godhadhe yookiin sintu naa fida eebba manaatiifis naa fiduun keessaniin oolu waan ta'eef kaameeras bazzam itti naa haquun keessaniin oolu jedheet mana abdadha. Asitti waan hin dagadhe keessaa isheen kuni kaameeraa on offidha.
isa sana achi keessanii as teessanii on goote jechuudha. Gana akkaataa qubaan tuqu minaamin hin barbaachisu jechuudha. Kanaafi egaa isa kanarra caalu immoo sadarkaan innaa ollu jedhe yaa hebba manatti numa jettu jedhe egaa kamaalan jedha waan bira ammaaf kanatu dhufee ammaaf kanatu naa bitamee kana fakkaataa kana isinitti agarsiifachuun dhufee dheerinni isaa baay'ee dheeraadha isiniin jedhe. Okay. Baay'ee dheeraadha dheerinni isaa. Margaa jirtan. Ibsaan ishii isaa xiqqattuu malee hin ifa garuu otoo isa zeeroo ta'e sirriitti guddaadha waan ta'eef sirriitti isinitti ifa kaameraa yeroo waraabdanii jechuudha. Yaa mana keessatti ibsaa akka mana sirriitti hin galtu ampuulii qofaan teessi ampuulii 2-3 galchuun nutti hin tolu mana duratti ijaarame waan ta'eef immoo hin barbaachisu kana booda hojjechuudha. Kanaaf baay'ee ibsaan baay'ee na rakkisa ture. Amma maashaa Allah kunis jirti. Ibsaan isaa ibsadhee alattis ta'uun naan waraabu. Irra caalaa mootuu kan dukkanaa'e maaliif seetan biifetu iddoo maskootii cufee bara. Kanaaf mulumaa mana keessatti yeroo waraabu ni dukkanaa'a jechuudha. So carraa tokko argadhe lammaffaa immoo nan eeggadha. Galatoomii jedhaanitii galatoomii waan barbaachisu kan biraas bitii fi jedhaatitti makoomanti barreessaa. Okay, hunda dandeessutti kun xiqqoodha. So jettan itti guddate soo jettan barreessa. Okay. Akkasin isiniin jedhaa kanan bitadhee gatiin meeqa yoo jetta isinitti achumaa bara Yesuus maa qaba bageetaas iddoon tokkoonsaa gixxummi godhe qaba xinnoo jabaata. So kana booda akkanattiin takka godhe iddoo sana kaayee ofirraa fageessee siraatan dheerina koo gabaabina koo waan hundumaan na waraabas jechuudha. Like share gochuun mata koo nanii kee infille akkuma wiigirraa shakashagettan qibaatii dibee maasaajji godhee kaayee jechuudha. Boru namni cidha avokaadoo bitadhee minaaman. Kanarra ayyaanni dhufaa jiran beektu torbee 3 bichaa tafee ayyaana torban 3 baakaa dhuftuuti yookiin boruuti jechuudha kutaata isheen. Torban 3 boru jechuun baakaa yookiin sanyo maaksanyo jechuudha. Qophooftanii ayyaana barana. So kana fakkaataan isiniin jedha ayyaanas kanaan kunoo surprise ta'ee jira. Surprise lammataa maashinii bitadhee kana bitadhee kan itti afi akkasumatti itti fufna. Waan humna keenya daaddee Itoophiyaa keessatti mana yoo deemne maashaa Allah. Maashaa Allah. Akkasin isiniin jedha viidiyoo like share gochuun dagatina yaada gaafii qabdan immoo naa barreessa. Siniifaan hojjedha viidiyoodha gaafileen tokko hin jiru gisee biraan viidiyoo kanatti taansee sinii hojjedha. Liivi immoo inshaallah wifi numna yoo godhate kana booda gallaa guyyaa 2 qaba ishii fixeen dhaqeetti guuta otoo hin fixatin dhaqeen guutu jedheeni akkas isiniin jedha bye bye. Okay. Bye. Kana booda bakka ibsaa sirriidhaan dhufna gara keessanii hojii sirrii baay'ee jettu jaallatu. Akkasin isiniin jedha nagaan hoolaa.